Niru Hamza Hussein gabaasa qaba. Torbee darbee muddee tokko bara 2021 guyyaa roobii aanaa Fantaallee Abbaa Gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas dabalatee yaa abbootii gadaa Karrayyuu keessaa namoonni 14 ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himanii turan. Namoota ajjeefaman caalaa dhimmi namoota 20 caalanii kanneen achi buuteen isaanii dhabamee akka isaan yaaddessaa jiru jiraattonni aanaa Fantaallee kunneen nutti himaniiru. Obboloota garaa tokko lama dabalatee maatii isaa keessaa namoonni 3 ajjeefamuu fi 5 achi buuteen dhabamuu ka hime jiraataan aanaa Fantaallee sodaa nageenyaaf maqaan isaa akka hin eeramne gaafate ammallee achi buutee maatii isaa dhabuu hima. Maatii keenya keessaa nama lama kan lubbuun isaanii darbe tokko gosummaa ta'eeti garuu nama sadaffaadha inni nurraa xiqqochisiqa. Isaan warri lamaan kun warra hangafaaf quxisuu obboleeyyan garaa tokkooti. Namni dhabame nama gosa keenya keessaa nama 5 isaan warra kaanii warruma gadaa keessaa fuudhaman. Miirri keessa jiru miira gaddaati. Sababiin isaa namni 23 haga ammaan argamne namni 14 bakkatti awwaallee. Inni kun madaa'ee baadiyyaa keessatti miyaala dhabee rakkataa jira. Namooti achi buuteen isaanii dhabame namooti 23 jettan kuni iyyafattaniitu eessa faa gaafattan maatiin waan iyyaafate qabaa maalirra ga'e? Akka aanaa Fantaalletti mana hidhaa kan jedhamu lafa jala sirreeffamtoonni itti eegaman guutuu dhaqamee jira. Aanaa Boosatii waldaan geessina innis aanuma ollaa keenyatti isas mana hidhaa guutuu dhaqamee jira. Godinas guutuu isaa dhaqamee jira. Waan tokko wanti beekamu tokko hin jiru. Namni mee dhimma kanaan wal qabatee yookiin qaama mootummaa irraas haa ta'u gumii abbootii gadaa irraa bakka biraa irraas haa ta'u namni dhufee iyyaafate hin jiru namni qe'ee sana dhufee gaafate hin jiru. Waan tokko hin dhufne abbootiin gadaa warri gurbaa kana abbaa gadaa Karrayyuu kana wajjin hojjetaa turanii walitti dhiyeenyaan kan isaan baay'ee wal jabeessaa turan nama fakkeenyaaf akka abbootii gadaa barreessaa abbootii gadaatti goobana hoolaa fa'aa nama fakkeenyaaf baay'ee walitti siqa abbaa gadaa wajjin waltajjii mootummaa iddoo adda addaa deemanii hirmaataa turanii garuu eegataatiin kun taate takkaa nuti abbootii gadaati waan kana gaddinee jirra hin jenne qaamni kamiyyuu dhufee namni kana gaafatu hin jiru. Jiraataan aanaa Fantaallee Kabiraan obboleessi abbaa isaa ajjeefamuu hime kanneen achi buuteen isaanii dhabameef teenyee gaddaa jirraa jedha. Uummanni kun nama 14 sana fide awwaaleera isaan immoo awwaaleera jedhee garaan isaanii tokkicha ta'eera namoota dhabaman kana garuu haga ammatti eessa akka seenan yookaan immoo du'anii reeffa isaanii bineensi nyaate haa ta'u wanti beekamu jiru. Deemanii akka hin barbaanne immoo eessatti akka gatan wanti beekan hin jiru. Uummanni haga ammaa jaarsolillee iddoo mataa haaraa deemanii dhabanii koolejii deemanii dhabanii adaamallee asiin immoo jiru shooftu maal kan hunduma keessa sakatta'aa jiru. Haga ammatti qaamni informationii oduu isaanii laatu waan hin jirre gadda cimaadhaan liqeeffamnee waan godhamne warri kun reeffa argee nama sana awwaallatee obsee warri kun garuu haga ammatti reeffa leen argina waan ta'eef uummanni guutuun gaddaa isa jira gaddaa hamatu uummata liqeessee jira jechuudha. Namoota meeqa ta'u achi buuteen isaanii kadhabame haga ammaa? Haga ammaa nama 23. Nama 23 kun warra guyyaa dhufanii qe'eedhaa fuudhan sana keessa warri kun jala miidhame sana keessa malee namoonni Karrayyuutan kan haga ammaa erguma ta'een kun ta'ee butaman lakkoofsa isaanii sitti himuu hin danda'u. Birmannaan iddoo biraatti uummata kanaaf taasifame illee hin jiru. Ta'een kun qe'ee gadaati. Abbootiin gadaa kanarratti waan tokko jedhan hin jiru. Jaarsoliin biyyaa kan Oromoon qabdu dhufanii waan kanarratti namni waan tokko jedhan jiru. Jiraattonni kunneen qaamni mootummaaf gumiin abbootii gadaa akka birmatanii rakkoo mudateef bira dhaabbatan abdiin eeggataa turanis garuu kan nu qaqqabe hin jiru jedhan. Barreessaan gumii abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa goobana hoolaa immoo dhimmi taatee Karrayyuutti mudatee walxaxaa fi kana jedhanii dubbachuuf kan nama dhibuudha jedhan. Dhimma rakkoo Karrayyuutti mudatee qofaa osoo hin taane dhimma biyyaa irratti waltajjiin taa'uuf turan illee akka hin milkaa'in hafe himan abbaan gadaa goobana hoolaa. Omaa wanti itti walii galle jiru waltajjiin harkaa faalla'e omaa wanti itti walii galle jiru. Maaliif wal geessanii turtanii dhimma Karrayyuu irratti? Dhimma Karrayyuu oduun ta'een immoo biyyaatiif wal geenye turre wanti yaanne nu milkoon. Kan Karrayyuu kana irratti hojjennoo akkamii qabattan maaltu furmaata jettan isin? Kan Karrayyuu abbaa gadaa ajjeesuun mootii jeesuun namni mootii jeesu tisiisa. Keessattuu immoo mootii sirna gadaa namni tokko sirna gadaa keessatti waan baay'ee qabaa. Abbaan gadaa siyaasa kamirraayyuu bilisaa. Nuti waa'een ajjechaa Karrayyuu kuni haga ammaa miidiyaatti illee baanee dubbachuu kan rakkanneefi bakka dhugaan jirtu dhabnee. Ammoo mee ergasii addan baasne ammayyuu maal takka ta'e qe'ee sanatti maal takka raawwate? Wanti adda baafnee kana jennu hin jiru beektaa baay'ee rakkisaadha yaadni isaanii baay'ee wal'aadha.
Kanaafuu amma har'a soba gabaasee boru maal akka jedhu immoo na rakkisa. Ajjechaa Karrayyuutti raawwateef jiraattonni hidhattoota mootummaa himatan mootummaan garuu garee shaneetu ajjechaa raawwate jedheera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa amma dura ajjechaa Karrayyuu fi namoota achi buuteen isaanii dhabame irratti qorannoo akka hin goonee fi qorannoo